Namni kubbaa miilaa maal akka taate addunyaa barsiisee namni kubbaa miilaa biizinasa yookiin maallaqa yookiin daldala akka taate addunyaa barsiisee namni har'aan tana haala addunyaan jaalala kubbaa miilaatiif qabdu kana uummata addunyaa keessa ganneqee Peeleen gootni ardii Biraaziil irraa argame du'aan addunyaa irraa boqoteeti jira. Kan har'a Peelee dhabee Biraaziil qofa osoo hin ta'in addunyaa kubbaa miilaa guutuutu Peelee of biraa dhabe. Peeleen geessa umrii 82 ture. Dhukkuba kaansariitiin qabamee erga wal'aanamaa ture bubbuleeti jira. Peeleen jaalala kubbaa miilaa uummata addunyaa barsiiseef yoomiyyuu goota kubbaa miilaati jedhamuudhaan faarfama. Peeleen uummata Biraaziil qofa biratti odoo hin ta'in uummata addunyaa biratti hedduu barbaadama, hedduudha jajama, hedduudha jaalatama, hedduudha isa barbaadan. Keessattuu taphattoonni kubbaa miilaa irratti bobba'uudhaan har'aan tana milkaa'ina guddaa keessatti argaman akka Kiristiyaan Roonaaldodha, Liyoonel Meesiidha, Kiliyaan Mbaappee fa'aa dabalatee taphattoonni kubbaa miilaa bebbeekamoo fi jaalatamoon har'aan tana ardii addunyaarra lubbuudhaan jiranii fi kubbaa miilaa biratti yookiin jaalala kubbaa miilaatiin argataniin addunyaa irratti akka sadarkaa olaanaatti leellifaman Peelee fakkeenya godhachuudhaan. Peeleen dhalataa Biraaziil bara hanga lubbuudhaan jiraate keessatti biyya isaa Biraaziilii fi addunyaadhaaf nama jaalaltee kubbaa miilaa maal akka taate addunyaa agarsiise jedhamuudhaan jajama. Har'aan tana Peeleen du'aan addunyaarraa boqoteeti jira. Peeleen addunyaan kubbaa miilaa har'a nama guddaa tokko dhabuu isii itti dhagahameeti jira. Miidiyaaleen addunyaa, namoonni bebbeekamoon addunyaa jaalala kubbaa miilaa qaban hundi galgala kanarraa eegaluudhaan Peelee du'a isaa labsaniiti jiran. Peeleen du'a isaa himaniiti jiran. Liyoonel Meesii, Kiliyaan Mbaappee, Kiristiyaanoo Roonaaldoo jaalala kubbaa miilaa nu garsiifteef beekumsa gara kubbaa miilaatiin argannu akka nu gonfachiifteef atis caayaa jannataa taa'ii jechaanii isa eebbisaati jiran. Taphattoonni baay'een har'aan tana gara kubbaa miilaatti dhufanii jaalala uummata addunyaa argatan fakkeenya Peelee godhachuudhaan. Peeleen uummata addunyaa biratti kubbaa miilaa qofaan osoo hin ta'in jaalalaan beekama, tokkummaan beekama, araaraan beekama. Peeleen fakkeenya uummata Biraaziil, mallattoo kubbaa miilaa addunyaati jechuun ni danda'ama. Peeleen dhukkubsatee yeroo baay'eedhaaf erga tolee boodatti guyyaa har'aan tanaa lubbuudhaan gara gandaa akiraatti godaanuu isaa warri Biraaziil labsaniiti jiran. Garuu gaddii kanatti dhagahame uummata Biraaziil qofa osoo hin ta'in wayita du'a Peeleedhaa dhageenitti addunyaan guutuun akka malee irraafamte, akka malee rifatan, akka malee gadda hamaa keessa seenan. Har'aan tana kubbaan miilaa nama mallattoo kubbaa miilaa ta'e tokko of biraa dhabuu isaanii itti dhagahameeti jira. Peeleen nama cimaa addunyaa teenyaati. Jaalala kubbaa miilaa gara addunyaa tokkoomsuutti deebisuudhaan addunyaan tokkummaadhaan jaalalaan akka kubbaa miilaa taphattu nama addunyaa mallattoo ta'e hanga ammaatti agarsiisaa turedha. Peeleen har'a lubbuudhaan du'us uummata addunyaa biratti jaalatamummaan inni qabu yoomiyyuu kan uummata addunyaa keessattuu jaalattoota kubbaa miilaatii wajjin jiraatudha. Peeleen har'aan tana lubbuudhaan dabruun isaa akka malee addunyaa guutuu rifachiisteeti jirti. Addunyaan galgala kana akka malee du'a Peeleedhaa dhaadheessuudhaan labsaniiti jiran. Taphattoonni ciccimoon galgala kana gadda guddaa keessa seenuu isaanii ibsachaati jiru. Miidiyaaleen addunyaa, uummanni addunyaa waa'ee Peeleedhaati haasawaa jiran. Peeleen nama akkam akka ta'e addunyaan guutuun irratti walii galaati jirti. Peeleen taphataa kubbaa miilaa addunyaatii fi mallattoo kubbaa miilaa addunyaa Biraaziil qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuu akka ta'etu ragaa bahamaafii jira. Peeleen har'a lubbuudhaan uummata addunyaa biraa godaaneeti jira. Garuu mallattoon isaa uummata addunyaa wajjin zalaalam ni jiraatti. Yoomiyyuu jiraatti. Peelee Rabbii sitti haa tolu siin jenna. Addunyaa kubbaa miilaa keessatti jaalala tokkummaa nu agarsiifteef galata argadhu siin jenna. Har'a
lubbuudhaan dabartus hojiin kee yoomiyyuu nu wajjin jira hanga lubbuudhaan jirru jechuudha. Keessattuu Peleen biyya isaa Biraazilii fi addunyaadhaaf maal akka gumaachee jiru seenaa isaarraa xiqqoo yoo isinitti himne, Peleen taphataa waggaa 3 biyya isaatii wajjin yookiin yeroo 3 waancaa guddicha addunyaadhaa biyya isaatii wajjin injifate yookiin mo'ateedha. Kanaani taakka jeem taphataan yeroo ammaan tanaatti addunyaarra jiru kan yeroo 3 biyya isaatii wajjin waancaa addunyaa mo'ateen jiru. Peleen taphoota 1363 taphateen galchiiwwan 1280 takka galchuu nama danda'eedha. Nama ajaa'ibaati. Nama addunyaa irratti kubbaa miilaatiif uumameedha jechuun ni danda'ama. Galchiiwwan kanneen waggoota 20 takkaaf yeroo taphatetti kan galchee turedha. Lakkoofsi kun taphoota 92 irratti galchiiwwan 77 kan biyya isaatiif galchee dabalateeti kan lakkoofsa keessa galee jiru. Taphataan guddaan mallattoo kubbaa miilaa addunyaa ta'e Peleen namoonni baay'een taphataa kubbaa miilaa addunyaa kan yeroo baay'eedhaaf mallattoo kubbaa miilaa addunyaa ta'e ta'uusaa ibsachaati jiru. Peleen lakkoofsa 10 uffatee biyya isaa Biraaziliif taphachaati ture. Peleen bara 1958, bara 1962 fi bara 1970 yeroo 3 biyya isaatii wajjin taphataa waancaa addunyaa fudhateedha. Bara 2000tti ammoo taphataa cimaa jaarraa kanaa jedhamuudhaan fiifaadhaan badhaafamuun isaa kan yaadatamudha. Torbaan dabre kana keessa Peleen dhukkuba kaansarii kan duraan isa qabee tureen dhukkubsachaa eega ture. Arraantana kan du'ee jiru ta'uun isaatis himame.